Harka furii akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network. Oborraa Global Media Network irraa oduu guyyaa irraa kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu waliin Badhaasaa Jaafarii. Hassa Oromoo ABO fi KFO'n ajjechaa baqattoota Itoophiyaa kan baay'inaan Oromoonni keessatti argaman bitootessa 7,2020 takka mana hidhaa biyya Yaman keessatti irra gahee ilaalchisuun ibsa gaddaa baasaniiti jiru. Dhumaatii lammiilee kanaaf gadda itti dhagahame ibsuudhaan akkasumaan maatii fi uummata Oromootiif jajjabina akka hawwanis ibsaniiti jiru. Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa kan Yaman magaalaa sanaa jiraatan waajjira UNHCR fuulduratti hiriiruudhaan waa'ee namoota abiddaan mana hidhaatti du'anii gaafachaati jiru. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Baqattoonni lammiilee Itoophiyaa kan Yaman magaalaa sanaa jiraatan waajjira UNHCR fuulduratti hiriiruudhaan waa'ee namoota abiddaan mana hidhaatti du'anii gaafataati jiru. Jiraattonni sanaa akka himanitti kanneen abiddaan mana hidhaa san irraa lubbuun hafe akka hin qunnamne dhorkamneeti jirra. Warreen hospitaala keessa jiran akka dubbisnu nu fayyamamuu dide. Warreen ammoo xiqqoo wayyaa qaban konkolaataan fe'anii gara magaalaa Adam jedhamtutti geessan isaanillee qunnamuu hin dandeenye. Namni meeqa akka du'e namni meeqa akka lubbuun hafe baruun rakkisaadha jechuunis dubbataniiti jiru. Jiraattonni akka jedhanitti baqattoonni achi jiran namni meeqa akka du'e akkasumas kan lubbuun hafe maalirra akka jiran mootummaan nuufaa gaafatamu jechuun waan jira UNHCR kan magaalaa sanaa duratti guyyaa kaleessaa irraa hiriira ba'anii akka jiran himaniiti jiru. Aangoonni UNHCR mootummaan gaafatanii har'a kibxata ganamatti akka deebisaa nuu kennuuf nutti dubbatanii turan. Garuu hanga yoonaa deebisaa nuuf hin kennine jechuun isaanis eegaa akka jiran dubbataniiti jiru. Baqattoonni Itoophiyaa Yaman jiraatan ka'umsi ibiddaan lubbuun namoota hedduu galaafatee jedha. Kaan ammoo boombii harkaatiin eegdotarraa hidhamtoota irratti darbatamee jedha. Garuu ammoo dhaabbata baqattoota addunyaa AOM'n ibsa kaleessa baasee kanneen abiddaan miidhaman 170 ol yaala argachaa jiraachuu himuun lakkoofsi namoota du'anii fi ka'umsi balaa sanii qulqulleeffataa akka jiru himaniiti jiru. Balaa kanaan namoonni 30 ta'an yoo du'an 170 kan ta'an ammoo miidhaman jedha AOM'n. Balaan kun kan mudate haleellaa qilleensarraa haarawaa waraanni Suudii Arabiyaa garee Huutii irratti magaalaa sanaa raawwate hordofeeti. Gareen Huutii doorii fi misaa'ila buufata boba'aa Suudii rukutuu hordofeeti. Haa ta'u malee ka'umsi abiddaa maal akka ta'e ammatti hin qulqulleeffannee jedha AOM'n. Baqattoonni Oromoo Yaman jiraatan ammoo boombii harkaa darbatamee namoonni ajjeefaman jechuun himeeti jira. Guutumatti guutuu oduu kanaa hanga yoonaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa jaaffaa keessaa akka ba'an murteessuun ifatti labsaniiti jiru. Guutuu oduu kanaa akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa jaaffaa keessaa akka bahu murteessuu isaa ifatti labseeti jira. Kanaan dura dhaabichi waajjiraaleen cufamuu miseensonni isaa hidhamuu fi dirreen siyaasaa dhiphateera jechuun filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye dubbachaati ture. ABO'n filmaata dhufu kana qooda fudhachuu irraa mootummaan dirree siyaasaa itti dhiphisuun ugguruu irraa kan ka'e gocha mootummaa irraa ka'een akka filannoo marsaa kana irratti hin hirmaanne ta'uu ibseeti jira. Haa ta'u malee gareen hooggantoota ABO dura taa'aa itti aanaa dhaabichaa obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamu fi baatii hagayyaa darbe eegalee waliin wal dhabdee qabuuf filannoo kana irratti hirmaachuuf fedhii akka hin qabne beeksisaniiti turan. Kanaan dura dhaabni mormituu biraa keessumaa naannoo Oromiyaatti paartii biyya bulchuu morkachuu mala jedhamu KFO'n filannoo keessaa dhiibamuu isaa ibsuun akka hin hirmaanne beeksisetu ture. Paartiin badhaadhinaa garuu himannaan kun bu'uura hin qabu jechuun paartiileen kunneen barumaan dhiibamnee ba'anii jechuun komachuurra deeggartoota isaanii kabajanii filannoon ta'uu qaba jedhu qondaalonni dhaabichaa. Waggaa 2 fi ji'a 6 dura akkuma muummeen ministeera Abiyyi Ahmad aangootti ol baheen biyya ollaa Eertiraarraa qabsoo karaa nagayaatti kan deebi'ee ABO'n keessumaa dhimma waraanaa mootummaa wal dhabaa ture. Erga biyyatti deebi'ee
darbees rakkoolee isa mudachaa turuu fi haala siyaasaa biyyattii wayita ammaa keessa jirtu kanarratti kana tarreessuun ibsa ABO kan ammatti filannoo gochuun bu'aa hin qabu jedhaniiti jiru. Filmaata haqaa fi bilsaa gaggeessuun haa turuuti haalli amma biyyattii keessa jiru sadarkaa dhumaatiilee mirga dimokiraasii akka hin jirre jechuun ibseeti jira. Filannoon kun haqaa bilsaa fi kan hunda bakka bu'u ta'uu waan hin dandeenyeef bu'aa isaa qaamota dubbii ilaallatu biratti fudhatama hin qabu jedhaniiti jiru. Filannichi yoo kan gaggeeffamu ta'ellee rakkina siyaasaa gurguddaa ta'ee fi waldhibdee biyyattii keessa jiru furuu irratti jijjiirama inni fidu hin jiru jedhaniiti jiru. Kanneen hidhamanii jiran akka hiikaman mariin akka taasifamuu fi qaamoleen dimokiraasii cimsuuf gargaaran akka bilistaanii wabiin kennamuun barbaachisaa jedhaniiti jiru. ABO'n paartiilee waggoota darban mootummaan sababa weerara koronaa vaayirasiitiin filannoon achi dabarsee ifatti mormanii furmaata siyaasaa gaafatan keessaa tokkodha. Magaalaa Finfinneetti hidhaarra kan jiran hooggantoonni olaanaan duraanii TPLF himannaan irratti dhiyaate kan siyaasaati jechuun dubbataniiti jiru. Utuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Magaalaa Finfinneetti hidhamanii kan jiran hooggantoonni olaanoon duraanii TPLF himannaan irratti dhiyaate kan siyaasaati jechuun dubbataniiti jiru. Hidhamtoonni kun kana kan dubbatan haala qabinsa hidhaa isaanii irratti yeroo koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa irraa obbo Daani'el Baqqalaa fi ogeessonni koomishinii isaan daawwatanidha. Koomishinichi sanbata darbe bitootessa 27/2013 kan daawwatan keessaa takseet ambaasaadar Abbaay Walduu, obbo Sibaat Naggaa, ambaasaadar Abbaa Dizamuu, obbo Teediroos Hagos, Salamoon Kidaanee, Addis Zalaalam, Aadde Keeriyaa Ibraahim, Aadde Muluunoo Gabree Zigaabeerii fi Aadde Quddurti Naggaa dabalatee hidhamtoota 21 wayita daawwatutti. Hidhamtoonni hidhamanii fi hooggantoonni poolisii waliin marii taasisuu isaa kan ibsu koomishiniin ibsa baase kana keessatti hidhamtoonni harki caalaan himannaan irratti dhiyaate kan siyaasaa ta'uu akka amanan wanti isaan ittiin shakkaman ifatti hin dhiyaanne yookiin dhiyaannee fi adeemsi qorannoo ariitiin adeemaa akka hin jirre komii qaban dhiyeessaniiti jiru. Koomishiniin akka jedhutti hidhamtoonni kunneen haala fayyaa gaarii keessa akka jiran yoo ta'u fudhatama ta'uu fi dhiisuu isaanii irraa hidhamtoonni kunneen gara mana hidhaa federaalaatti erga dhufaniis sirna hin qabne akka hin jirree fi poolistoonni hojii isaanii seeraan akka hojjechaa jiran ibsanii jiran jechuun koomishiniin mirgoota namummaa kun dubbateeti jira. Dabalataanis tajaajila wallaansa fayyaa hanga danda'ametti argachaa akka jiran, maatii isaanii waliin wal argaa akka jiranii fi abukaattoo isaanii waliinis wal argaa akka jiran himuu isaanii koomishiniin ibsa baase kana keessatti ibseeti jira. Oduu biyya alaatiin ministeerri muummee Suudaan itti gaafatamaa UN waliin marii gaggeessaniiti jiru. Utuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Muummeen ministeeraa Suudaan itti gaafatamaa UN waliin marii gaggeessan. Suudaan bara kana hariiroo dippiloomaasii jabaa biyyoota addunyaa waliin taasisaati jirti. Keessattuu erga tarree shororkeessummaa jalaa Ameerikaan baaftee Suudaan biyyoota hedduu waliin hariiroo tolfachaati jirti. Gabaasni Suudaan News Agency akka gabaasetti muummeen ministeeraa Suudaan Abdullaahi Hamdook itti gaafatamaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN kan ta'e Antoonii Guuteres waliin marii gaggeessee turuu eereeti jira. Antoonii Suudaan marii dhimma hidha laga Abbaay akkasumas dhimma daangaa Itoophiyaa irratti ejjennoo barbaachisu hubachiise jechuun Suudaan News Agency gabaaseeti jira. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network irraa oduun guyyaa irraa qabnu hammanumaa anaasaa oduutiin hamma waliin deemnutti qophiilee Oborraa Global Media Network hafa waliin turtii gaarii.